Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota caffee miidiyaa biyya keessaa fi biyya alaa teessanii hordofaa jirtanii yeroo ammaan kana kan argamnu giddugala gabaa Jamoo tokkoffaatidha. Egaa akkuma argaa jirtan dudduuba keenyatti kan argamu dhiyeessiiwwan garaagaraa midhaan fe'amanii kunoo lafa kana bu'aniitu jiru. Egaa midhaanonni kun yuuneenota bulchiinsa magaalaa Finfinnee 11f kan dhiyeessaa jiru waldaan dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa kanaan dura isin beeksisaa akkuma turre nutis kunoo caffee miidiyaa ilaaluudhaaf asitti argamee jira. Egaa wanta jiru akkaataa kamiin midhaan dhiyaachaa jiru maal fakkaataa fi waan dhiyaate qabannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Isin daawwachiisaa deemna namoonni akkaataa kamiin akka bitachaa jiran akkasumas kan dhiyaate kun immoo gabaadhaaf akkaataa kamiin dhiyaata akkasuma yuuneenootaaf yeroo fe'amu akkasumas kuduraa muduraa dabalatee killeewwan kan bu'aa jiranidha. Kanas isin daawwachiifna nu waliin tura. Biraanee Birraatiin jedhama. Anaan dhufeef xeefii bitachuufanii xeefii kana amma of ciittu duddiidha. Asitti hin qannasa innaan dhufnee of ciittu duddiidha. Of ciittama amma 85 amma 90 isaafan asitti immoo 68 amma 9 jira innaan bitachuu dhufe. Garaagarummaa gabaa fi kan kanaa mee maalidha? Liyyinati isaa birrii irratti adda. Garuu warra bitachuu dhufe liyyinati isaa immoo minaan kaaganaan galee ilaalaman. Bifa kamiin bitachaa jirtu? Akkaataa kamiin isinitti gurguraa? Amma kinoo asitti mazananii mazaggabanii salfiidhaan bitachaa jirra. Mazgabaarra mazaggabamnee salfiidhaan bitanna jechuudha. Haalli isin keessummeessan maal fakkaata? Shaggaadha haalli keessummeessan bareedaa bitachaa jirra. Eshi galatooma maqaan koo Taarikuu Adanan jedhama. Waldaa caffee keessatti manaajara gibbiiti. Yookaan iddoo kuusaa mana midhaanii kanaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana tajaajila laachaa jirru kiiloo 25 nama tokkoof maaliif namni tokko kiiloo 100 nu gaafatu beektee namni waliin ga'u akkanatti oo akkasitti kennine namni gadi baasee gurgurachuu danda'a. Tajaajilli immoo asitti bitatee namni tokko bite alatti fudhatee ba'uu hin danda'u. Daakameetu han ba'u sababni isaa alatti baasee gatii dabalee akkan gurgurreef jechuudha. Namni tokko kiiloo meeqa fudhachuudha kan danda'u? 25 qofa. Mee namoonni akkaataa kanaan baay'atanii kan jiranii akkaataa kamiin keessummeessaa jiru? Kun akkuma argaa jirtu caarraa isaanii barreeffamee jira. Maquma yaamamee xiqqoo akkuma onnoo jettu warra daa'ima qabu warra ulfaa warra jaarsolee xiqqoo onnoo kenninaaf caarraa dursaa hin kennamaaf jechuudha. Tajaajilli isaan argatan kun tajaajiluma birzanii deemuu qofa moo kan biraa tajaajila akkamitti kan isaan godhan? Tajaajilli argachaa jiran asitti fakkeenyaaf kun achi hangingilchaa jiru sun hin qulqulleessaa fi hin daakamaa gatiin wanni dabalamu hin jiru jechuudha. Alatti soo baafanii deeman amma gatii hin kaffalu lammaffaa caarraa kanaaf akka hin uumamneef asumatti akka bitatanii hin deemne hangoonni tokko kanaaf. Hayyee ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas hordoftoonni fi deeggartoonni miidiyaa caffee miidiyaa keenya kan taatan martu keessan baga nagaan har'a geechanii jala bultii faazigaadha immoo as dhiyaachaa jira. Nus asuma asitti sirriitti qophaa'aa jirra. Yeroo har'aa kanatti yeroo ammaa kana hanqaaquunis galee jira. Akkasumas immoo midhaan sirriitti galee jira. Kuni jechaan immoo wanni barbaachisaa ta'eef asumaan asitti saboonni keenya yookaan immoo miseensonni keenya irree akka hin rakkanneef magaala keessa kan jiran wanna magaala irraa alatti wanna barbaachisuuf akka hin rakkanneef jenne asuma asitti immoo qopheessaafii jirra. Qopheessaafii jirra. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasaa waabummaan isaatii fi abokaatummaan isaa miseensota isaatiif akkasumas sabboonummaa isaatiin saboota isaatiif saba isaatiif kan hin quuqamne saba isaatiif kan hin dhaabbanni dhaabbatan jedhamu jechaadha. Jaarmaaleen tokko dinagdeedhaan waggaa dhaabbatu bifa kanaatiin haala bareedaadhaan midhaan galchuudha. Midhaan dhungoo rakkoo gadadoo falfala mora warri diinni Oromoodhaa kan ta'an naannoo keenya irratti uummata keenya irratti kan moraa jiran saboota keenya qote bulaawwan keenya burjaajessuu warri jiran hundi isaaniitti soba ta'uu isaa akka bartan. Naannoo biraatirraa waggaa dhufu naannoo kaabatirraa hin gadda waggaa agartan ta'e guyyaa gaafa bultee afurii gara Gojjamirraa midhaan waggaa dhufu uummanni keenya waan nyaatu waan dhabeef Oromiyaan waan midhaan galchuu dadhabeef galchuu fi waan dideef galchuu waan dhoobeef nuyi kinoo galchaa fi jirra jedhanii kijiba wanna kijibaa dabarsaa turan. Kinoo nuyi Oromoo miti. Kinoo nuti waldaa Oromooti miti. Kinoo Oromiyaa miti nuti. Kanaatiif iyyuu midhaan Oromoo Finfinnee keessa sirriitti oduu magaalaa jiru isaan akka waan wanni jedhanii jiru. Guyyaa gaafa 28 ji'a jaaffaa 2015 ammoo
ibsi tokkummaadha karaa waldaa warra karaa dargaggoota faannootiin yookaan finxaaleeyyiitiin immoo ibsi ba'aa kan ture karaa finfinneetitti midhaan boorteen tokko iyyuu akka deemuu hin qabne haasa'aa turan. Haa ta'u malee garuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa isaan galchuu baatanii uummata isaatii fi saba isaa magaalaa keessaa akka abbaa biyyaatitti akka abbaa biyyummaa isaatitti sirriitti uummataaf hin dhiyeessaa jira. Hin dhiyeessinas fuulduraafis hin dhiyeessina. Yuuneenii 11 iyyuu dhiyeessinee jirra. Marsaa lammaffaa immoo bala tokkoon harka tokkoon guyyaa tokkoon dhiyeessuuf jala qophii keenya fidnee jirra. Kanaatiif iyyuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan uummataati, kan sabaati, kan oromooti, kan dargaggeessaati, kan uummata kanaati. Kanaatiif iyyuu kottaa fayyadama, kottaa wajjinaa hojjan bakka jirtanitti humna nuuf ta'a. Kana qofa miti. Bulchiisonni fi eenyumtiyyuu waldaaleen gamtaatii fi akkasumas naannoo Oromiyaa irratti warri bulchiisa irra jirtan martu keessan bakka jirtanitti maqaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatiin wanni socho'u kamiyyuu midhaan dhufu kamiyyuu karaa waldaa dargaggoota caffeetitti akka dhufuuf deeggarsa guddaa akka nuuf gootan asuma asitti waamicha isiniif dabarsina. Sababni isaa diinni keenya maqaa keenyanis dugda keenya duubanis fuuldura keenyanis nama keenyan numatti fayyadamee nu balleessuufis fiigaa jira waan ta'eef akka nu eegdan adaraa isiniin jenna. Waaqa gaditti harka keenya fi adeemsa keenya hamilee keenya isinitti of kenninee jirra nu tumsaa. Kanaaf bakka hundaatti iyyuu immoo balbala hundarraan iyyuu midhaan keenya hoggaa galu konkolaataa keenya warreen qaban kana immoo adaraa akka nurraa qabdan akka nurraa dhoobutan adaraan jedha. Galata guddaa qabdu kabajooma galatooma ulfaadhaa jabaadhaa cimaa.